Shamarka fuuna hordoftoota Oro Smartphone guyyaa adda appilikeeshinii akkan si fayyadu qabadheen dhufeera. Appilikeeshinichis waa'ee afaanota garaagaraa akkamitti akka sarchi goonee fi tiraansileet goonee itti fayyadamnudha. Appilikeeshinichi kana fakkaata Hay Dikshinerii jedha. Appilikeeshinii kana argachuudhaaf Play Store keessa dhaqxaniiti. Play Store jechuun isa kana jechuun isa irra tuqxan. Erga tuqxanii booda Hay Dikshinerii jettanitti xaaftanii bifa kanaan sarchi gootan. Erga gootan asitti kiyyarra open jedha isin bira install jedha jechuudha. Ani doon buufadheeruuf open jedheetuma itti fayyadamu. Listii jala isiniif ka'a. Appilikeeshinichi bifa kanaan baneera. Appilikeeshinichi banamuun dura tokko tokko isin gaafata. Karaa waan isin gaafatu hunda karaa salphaa ta'een ilaaluu dandeessanii. Fakkeenyaaf asirratti aniin akka Ingiliffaan waan tokko barreessa. My name is jedhee Ingiliffaan barreessa jechuudha. Gara Arabic haaniif yoo barbaade Arabic irra tuqee erga tuqee booda maal godhaa? Sagalee kana haala kanaan gara Arabiffaanaaf hiikee jechuudha. Amma Amaariffaa akkanaa barbaada jechuudha. Simee jedha. Amma gara afaan Chaayiniis akka hiikamu barbaada. Bifa kanaan afaan hunda afaan addunyaa hunda hiikuu dandeessan. Gara afaan akka fakkeenyaaf Baangaalaa bifa kanaan hiikuu dandeessan. Akkasumas kaameraa ka'ee kan irratti tuqxanii kaameraan kun kaasuu dandeessa. Ajaa'iba! Akkamitti akka inni gaaleerii keessaa imeejii fudhachuudhaan yookiin suuraa fuuchuudhaan akkami akka inni gara afaan biraatti jijjiiru ilaalla. Gaaleerii kan qabu keessaan erga biroos godhaara. Iskiriinshotiidhaan kan jira afaan Ingiliffaan. Barreeffamni kun akkuma argaa amantana English to Arabic afaan barbaadan asirra elektirootaa jijjiiruu dandeessan. Dalagu jaahumaa akkuma argaatti kana barreeffama xiqqoo argata. Appilikeeshinii ajaa'ibaati. Kunoo daarektilii imeejii qofa irraa afaan Ingiliffaa irraa gara afaan Arabiik nu jijjiiree jechuudha. Baadhinaan lachuu bakka tokko ilaaluudhaan bakka hojjetu jettu tana jala irraan qubee aayii argaa jettanii isii irra tuquudhaan Proverbs chapter 31 kan jedhu kan argitan. Gara Arabiffaatiin nu jijjiireera jechuudha. Chapter kan jedhu illee bifaan wal duraa duubaan kana kooppi gootanii bakka feetan itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Amma sokuma Arabic kan jedhu kan jijjiirree Amaarikaa jennu. Right, Amaariffaa jijjiireera jechuudha. Ammaan tana Amaariffaan jijjiiraa eega. Appilikeeshinii baay'ee nama ajaa'ibudha. Rakkoo keenya karaa afaanii barreeffama garaagaraa irra nu mudatu hin furu jennu. Waan tokko barreessitee afaan biraa jijjiiruudhaaf bal'inaan ilaaluuf akkuma isin hin jedhan tuqxanii. Bakka irraa hiikamee fi ka itti hiikame afaan lachuu bakka tokko nu fidaa jechuun ammayyoostun. Kana fakkaataa waan dhaggeeffattanii baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Appilikeeshinii kanneen fakkaatuun kan biraa qabannaan yeroo biraa dhufu nagaan turaa.
galatooma.